Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni maatii Yaaqoob YouTube channel kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelii Annibarsaa Yaaqoobiiti baga nagaan deebitan. Egaan akkuma beekamu barnoota afaan Oromoo YouTube kana irratti qubee dubbisuu irraa kaasee amma jecha sagaleessuu jecha sagaleessinee hanga hima jaaruutti haga sirriitti of dandeenye jabaannutti asirratti kan ittiin barannu kan ittiin barataa turre ammas kan ittiin barataa jirru gara fuulduraattis kan ittiin barannu kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelii Annibarsaa Yaaqoobiiti. Kanneen maatii keenya hin taane YouTube keenya kana subscribe godhaa maatii keenya ta'a. Kanneen maatii keenya taatan immoo like, share, comment godhaa. Hiriyoota keessan biraan akka geessan kabajaaf jaalallaan isin gaafan. Mana keessan teessanii barnoota afaan Oromoo dubbisuudhaaf barachuudhaaf fedhaaf hawwii guddaa kanneen qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriin irratti argamuun mana keessan teessanii karaa Imoo, karaa Waasappii, karaa Googil Foormii, karaa Telegiraamii, karaa isinii mijate hundumaa sa'aatii isinii mijatetti gatii madaalawaadhaan Yaaqoob YouTube channel irraa barachuu dandeessu. Toora lakkoofsa bilbila iskiriin irra jiru kanaan quunnamaa isiniin jenna. Like godhaa jalqabaa, subscribe godhaa maatii keenya ta'a. Tole har'a kan waliin barannu dubbisaa meeqana? Maal jedha kun? Dubbisaa. Tole walumaan dubbisnu lakkoofsota jechaan barreessuu jedhan. Lakkoofsota jechaan barreessuu baranna. Lakkoofsa ta'oo lakkoofsonni afaan Oromoo keessa eessaa galuu jettanii akka gaaffii isinitti hin taaneef barumsi keenya asirratti wanta hundumaa akka barruuf waa barreessuu waa dubbisuu akka dandeenyuuf kan irratti barannu ta'a. Kanaafiyyuu lakkoofsota lakkoofsaan jiran jechaan gaafa barreessinu jechaan immoo afaan Oromoodhaan gaafa barraa'u afaan Oromoo akka barruuf maal nu ta'a sababa guddaa beesii gaarii nuuf ta'a jechaadha. Egaan maal jedhaa lakkoofsota maal gochuudha jechaan barreessuu jedha. Lakkoofsota jechaan barreessina. Lakkoofsota jechaan barreessina. Lakkoofsota nuti jechaan barreessinu kun lakkoofsota baay'ee osoo hin taane lakkoofsota haga meeqaatti jiran zeeroodhaa kaasanii haga sagaliitti jiran. Zeeroodhaa kaasanii haga sagaliitti kanneen jiran waliin barannaa jechaadha. Waliin baranna. Tole lakkoofsa kana ilaalaa kun maal jedhaan? Kun maal jedhaa? Zeeroo jedha. Zeeroo jedhama. Lakkoofsaan barraa'e zeeroodha. Kun jechaadha kun zeeroodha. Zeeroo kana jechaan barreessi gaafa jedhamne hoo kunooti jechaan immoo isa kana ta'a jechaadha. Jechaan isa kana ta'a. Maal jedha kuni zeeroo jedhan zeeroo. Jecha zeeroo jedhu keessatti zeen zee dheeraadha. Roon roo dheeraadha. Amma kuni dheeraa laafaa jennee dheengaddaa mata duree barumsa waliin baranne ture YouTube keenya irratti dheeraa laafaa kanneen ta'es kiyaa zeeroon jechi jedhu kun dheeraa laafaadha. Asirratti waan bartan tokko zeeroo kana bartan jechaan gaafa barreessinu akkasitti gaafa barraa'u isa kana barattanii jirtu jechaadha. Kan lammataa kun lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa tokko. Tokko jennee jechaan barreessuudhaaf dursa lakkoofsa tokko beekuu qabna jechaadha. Lakkoofsa tokko erga beekne jechaan gaafa barreessinu haala kanaan barraa jechaadha. Haala itti maramee jiru kanaan. Jechi tokko jedhu kun taa'oodhee kun gabaabaadha. Asii kaan dheeraadha. Kaan immoo asitti lama. Kaan lama dheeraadha immoo. Kun maal jedhama? Tokko kan jedhu kun gabaabaa, jabaataa, dheeraadha jechaadha. Gabaabaadha kan jenneef taa'oodha. Jabaataadha kan jenneef kaan lama, dheeraadha kan jenneef asitti ool lama jechaadha. Kanaafiyyuu jabaataa, gabaabaa, dheeraa kanneen ta'e tokko jecha jiru kanaa jechaadha. Asirratti kana hunda bartanii bira dabartu. Kan ittaanu kun lakkoofsa meeqa? Kun lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa lama. Kun lakkoofsa lama. Lakkoofsi lama kun asitti gaafa jechaan barreessinu kanaa jechaadha. Jechaan gaafa barraa'u kana ta'ee barraa'a. Jechaan gaafa barreessinu akkasitti barraa'a. Akka kanatti barraa'a jechaan gaafa barreessinu. Egaan jechaan haa barreessinu mee lama jennee jechaan gaafa barreessinu laadhaa gabaabaadha. Maadhaa gabaabaadha. Kun maal jedhare lama jedha. Lama jechaan gabaabaadha jechaadha. Gabaabaadha laafaadha. Laafaadha kan jenneef maal lama miti. Utuu maal lama ta'e jabaataa ta'a. Dubbifamaan lama ta'e irratti. Amma asitti laan gabaabaadha. Asitti maan gabaabaadha. Gabaabaa laafaa jennee dubbisnaa jechaadha. Kan ittaanu kun lakkoofsa meeqaa? Lakkoofsa sadiidha. Lakkoofsa sadii. Lakkoofsi sadii kun jechaan gaafa barraa'u kun akkanatti barraa'a. Haala kanaan barraa'a. Saan gabaabaadha. Daan dheeraadha. Diin inni dheerataa maal jedhaa? Sadii jedhaan. Sadii jedha gaafa barraa'u
haala kanaan barraa jechaadha. Haala kanaan barraa sadii. Kan itti aanu afur. Dubbisaa kun lakkoofsa afur. Kun lakkoofsa afur. Lakkoofsi afur jechaan gaafa barraa'u haala kanaan barraa. Haala itti maramaa jiru kanaan. Haala itti maramaa jiru kanaan barraa. Jechuun afur kuni haadhaa, fuudhaa, raadha. Afur jedha. Kun mata duree biraadhaan jabeessinee baranna. Jechoota akkamii akka isaan fayyadamuu dandeenyu. YouTube keenya kutaa itti aanu egaa waliin barannaa. Nu hordofaa YouTube keenya irratti sin nu hordofaa nu biraan hafinaa hin jennu. Kan itti aanu lakkoofsa meeqa irra geenyerra? Lakkoofsa meeqa irra geenyerra? Lakkoofsa 5 irra geenyerra. Lakkoofsa 5. Kun lakkoofsa 5 jechaan 5 kunuuti. 5 jennee barreessuudhaaf shaan gaabaadhaa naa jira addana. Kunillee jechoota qubee dubbifamaa dhumarraa qaban jedhamanii mata duree biraadhaan walitti deebina. Barreessuudhaaf garuu haala kanaan akka fayyadamtan hin dagatinaa. Kan itti aanu lakkoofsa meeqa kun? Kun lakkoofsa 6. Lakkoofsa 6. 6 jennee gaafa jechaan barreessinu kunuuti. 6 jedhama. 6 jedha. 6 jedha. Asirratti waan isin hubachuu qabdan kun 6 jedha. Barreeffama bitaarratti immoo haala kana arguu dandeessu. Asitti mallattoo fuudhaa godhatee akka kanatti mallattoo fuudhaa godhatee akkasitti yoo barraa'e 6 jedha. Kunillee 6 jedha. Akka isin galuutti kanaan barreessee garuu kanaan barraa'aa ture. Kun immoo mallattoo hudhaa waa'ee mallattoo hudhaa gaafa baranne isiniif galti. Yeroo sanattis meeqadha gara fuulduraatti YouTube keenya irratti meeqaa 6 jennee barreessuudhaaf garuu kanaadha jechaadha. Kana fayyadamuu ni dandeessu. Tola hordoftoota maatii keenyaa nu faana jirtu jennee abdan. Barumsa kana mana keessatti barachuu kanneen fedhaa fi guddaa qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriinii irratti argamuun karaa waasappii, karaa imoo, karaa telegiraamii barachuu dandeessu. Yaaqoob YouTube chaanaal irraa. Sabskiraayib godhaa maatii keenya ta'a. Barumsa keenya duukaa jirtu jennee abdannaa. Meeqa irra geenyerraa? 7 irra geenyerra kunu. 7 irra geenyee jira jechaadha. Jechi 7 jedhu kunu as jira kunu. 7 jedha kun. Asitti maal jira? 7 jedha. Jechi 7 jedhu kun as jira miti 7 jedhee as jira. Amma egaa asirratti waan isin beekuu qabdan jechi kun lakkoofsa 7 asii kun jechaan 7 jedha. 7 kun irra buta qaba. Taa'oodha, raan irra butaa, baan akka kanatti jira. 7 jedha kun. 7 jedha. 7 jedha. Irra buta. Raan asitti maalidha? Raan irra butaa jechaadha. Raan irra buta. Kan itti aanu meeqa kun? 8 jedha. 8 jedha. Jechaan 8 jennee gaafa barreessinu haala kanaan barreessina. Saan ni gabaabbataa, daan maal ta'a? Ni jabaata. Ni jabaataa, gabaabbataa, taan dhumarratti qaba. 4, 5, 8 dhumarratti maal irraa qabu? Qubee dubbifamaa irraa qabu. Barumsa keenya gara fuulduraa keessatti waliin baranna. Nu biraan hafinaa. Kan itti aanu 9. 9 jechaan 9 jennee yaa barreessinu kana ta'a. Saan maal ta'a? Saan ni gabaabbataa, gaan ni gabaabbataa, laa dhumarraa qaba. Kunillee akkuma ammaatii jechaadha. Akkuma isaa masanitti haala kanaan barreeffama jechaadha. Egaan hordoftoota maatii keenyaa kanneen maatii keenya taatan laayik, sheer, koomentii godhaatii yaadaaf kee qabdan nu biraan ga'a. Lakkoofsonni kunii lakkoofsota jechaan barreessuun kan dhaabbataa jechuu dandeessu. 10 jennee barreessuudhaaf 1 fi 0dha. 1 jennee asii barreessine 0 jennee as keenye meeqa ta'e 10 ta'e kun. 10 jennee barreessuudhaaf immoo kaa'uudhaa, dhaadhaa, haadhaa, naadha. 10 jedhaan. 10 jedha. Kanammoo barumsa keenya gara itti aanu keessatti waliin barataa deema. Sabskiraayib godhaa nu biraan hafina maatii keenya ta'a. Waan hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Toora lakkoofsa bilbila iskiriinii jiruun immoo nu quunnamtanii yaadaaf kee qabdan nu biraan ga'uu dandeessu. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel ani barsaa Yaaqoobitti. Horaa bulaa deebanaa bakka nagaa tura. Haga viidiyoo biraan walitti deebinutti.